السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا إلمان أرومو الدنيا رجرتان أكم نجا كيساني النجا كوتي الحمد لله بقربيني قويا كناني سنجيني سنين جرا الحمد لله ربين قالنا جو إجا ولتدي بنجراني سنين جرا إجا وري جلكبا جرا يوتيوب channel كوتي رفتان ويلكام أنا رفو بجانا جان رفتاني سنين جرا إجا وري حاران جرا منا كينيا رفتاني جرتانو سبسكرايب لايك وجو هندقتنا سنين جرا إجا إلمان أرومو ولا ججبي سنو ولا جرجارو سنين جرا asumaanu immoo arraa barumsanii qabadhee dhufee akkaataa nama tokkotti bilbila keenya yoo kennine jennee namni sun bilbila keenya keessa galarii my file facebook page application mobile keenya irra qabnu garaagaraa akka namni keessa hin seenne akka itti gootanu isinitti agarsiisaan isinin jedha hanga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan isinin jedha kallattumaan bakka phone numberii bakka itti bilbilatu malee mobile keessan irraa bakka tokkoyyuu seenuu hin danda'u jechuudha sababaan isaas immoo bakka hidhatantu jira application tokkolleen fayyadamtanu bilbiluma keessan irraa settingii mobile keessanii fayyadamtanii waan kana hidhachuu dandeessu isinin jedha akkaataa itti hidhatanus amma beekuraa isinitti agarsiisa isinis immoo na hordofaan isinin jedha haga xumura qophii kiyyaatti bakka tokko hin deemina egaa isinis immoo waan nuti taamnee dhufnu zimmettanii ilaaltanii keessaa hin bayinaati laayikii sanallee nutuqa subscribe illee godhaa hiriyoottan keessaniif illee yoo viidiyoon kun isinitti tole sheerii godhaafiiti wal biraan ga'aa akka namoonni baay'een waan nuti gadhibnu kana irraa fayyadamanu isinin jedha egaa garuma barumsa kiyyaattan darbaati nafaana turaan isinin jedha egaa hordoftoottan kiyyaan isinin jedha egaa iskriina fuula jawaalaa irrattan isinitti agarsiisaan isinin jedha amma kallattiidhaan settingii ka jedhu kana keessa gallaa jechuudha kunoo egaa namni mobaayila isaa irraa settingii ka jedhu dhabeen jiru amma akkasitti kallattiina yeroo settingii keessa gallee jennee akkasitti olooftu jechuudha yeroo akkasitti oloofne jennee kunoola isa kana jechuudha enda security ka jedhu kana kunoo kanuma argaa jirtanii isa kana garru kunnaa jechuudha yeroo kana akkasitti garru kunne jennee other security setting ka jedhu kana kunula isa irratti gadi rukuttu jechuudha duuban deebi'ee dhiifama kunoo isa kanaan isiniin jedhee achi sana booda gaddeemtanii other security setting ka jedhu kana rukuttanii inni rukuttanii dhuftanii geessanii jettan pin windows ka jedhu kana argaa jirtanii pin windows ka jedhu kana gadi rukuttuu jechuudha kunoo isanitti baneeru kana yeroo kanatti sagar rukuttanii jettanii jettanu kana lamaan saayyuu oonii gootanii jechuudha keessa yoo yeroo dura kanatti cufaa ta'e kanallee kanatti bantuu fi kunillee yoo inni cufaa ta'e isa gubbaa kanallee hin bantu isa gadii kanallee hin bantu jechuudha settingii keessan keessa erga galtanii pin windows kana lamaanuu bantanii sana boodas keessaa ni baanaa jechuudha ammas keessaa baanee mana phone numberii keessa gallaa jechuudha kunoo phone numberii isa kana keessa gallaa jechuudha yeroo isa kana keessa gallee jennee bilbila keessan akkanatti qabduu jechuudha bilbila keessan mata duree isaa kana bakka gubbaa kanayyi qabdanii jechuudha kunoo isa kanayyi harka keessanii akkanatti gadi qabdan yeroo kanatti gadi qabdanii jettan kunoo appen info open kana isinii fida isin immoo pin this app ka jedhu kadhumaa kana jechuudha kunoo ilaasa kana isa kanayyi gadi rukuttanii jechuudha yeroo isa kana akkanatti gadi rukunnee jennee kunoo okay fidee jechuudha sana booda okay ka jedhu kana rukunnaa jechuudha yeroo okay kana rukunnee jennee amma bakka tokko seenuu hin danda'u jechuudha amma asirraa of duuba deebuullee gara tokko iyyuu deemuu hin danda'u jechuudha sababaan isaas hidheen jira jechuudha amma bilbila kana waanan hidhee jiruu fi asirraa bakka tokkotti deemuu hin danda'u jechuudha amma gaa asirraa yeroo irraa immoo hiikuu feetanii jettanii nama tokko kennitanii yooniif irraa hiikuu feetanii jettanii garanaa garas tuqxanii jechuudha kunoo gara kanaa fi kunoo qixxa kanatti jira mallattoo kanatti irra bu'ee kunoo contacts ka jedhu gajjallaa kanatti ulee sadan kanaa fi isa gara kanaa lamaan saal tokkicha qabdanii jechuudha garanaa garasiin yeroo kanatti qabdanii jettan akkanatti banamaa jechuudha kunoo amma akkasitti kun banamee jira jechuudha akkasitti ofirraa hiikuu dandeessu egaa isinii galee jira jedhee abdii qaba bilbila keessan gara lamaaniin qabdu jechuudha kunoo gara mirgaaf gara bitaa mallattoo
kan irraa deebi'amuu fi kan bilbila keessan waan garaagaraa akkasitti dalga'uuf yoo feetanii isa kanaa jechuudha. Kunoo akkasitti irraa deebitu kunoo akkuma amma arguu jirtanii tokko isa kanaa isinitti meen jira, tokko isa kanaa, tokkummoo kunoo isa kanaa jechuudha. Kunoola dhiifama. Egaa akka inni isiniif galee abdiin qabaan isiniin jedha. Egaa akkuma reefuu isinitti hime kunoo isa kanaa fi xiyya isa kanaa jechuudha. Akkuma nama reefuu isinitti hime kunoo isa akka ulee gadii kanaa fi bilbilarraa kana dhabeen jiru kunoo ulee sadan akkasitti gadi sararamee jiru. Kanaaf kunoo mallattoo akka irra guddaa kanaa sana lamaanii al tokkicha qabdu jechuudha. Garanaa garasiin walakkaa dhiiftanii bukkee lamaan kanaa al tokkicha gadi qabdanii jechuudha. Kan irraa deebitanii fi kan yeroo akkana gootanii bakka garaagaraatti ol dabarsitanii akka daddabarsitan sana wal faana qabdanii jechuudha. Yeroo sana akkasitti irraa hiikamaa jechuudha. Egaa isinii galee radheen abdii qabaa. Yoo isiniin gallees immoo koomentii jalatti na gaafadhaa. Isiniif han deebisaan isiniin jedha. Haga barumsa biraatii walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Baay baay.